Waaqayyoon kan raawwate dubbata. Karooree kan raawwate dubbata. Malee karoora hin dubbatu. Kolo sitti galee hin barbaadoni kan biraasi malee hin barbaadoni kan biraasi malee siifan bulaa gooftaan si godhadha mana korraatti si moosifadha ofi korraatti si moosifadha siifan bulaa gooftaan si godhadha mana korraatti si moosifadha ofi korraatti si moosifadha. Karooree raawwatee kan dubbatu inni Waaqayyoodha. Waaqayyoon kan raawwate dubbata. Karooree kan raawwate dubbata. Malee karoora hin dubbatu. Karooree raawwatee kan dubbatu inni Waaqayyoodha. Kan raawwate kan dubbatu inni Waaqayyoodha. Nangugufam dura kendaima nufamane garuma kenima nangugufam dura kendaima nufamane garuma kenima atamitin mandagatama jalalake faranarafama atamitin mandagatama jalalake faranarafama. Sida hogananko allena jecha sokayo more musem sida hogananko allena jecha sokayo chalade tangolu sitti gale hin barbadoni kamrasi male hin barbadoni kamrasi male sifamula goftan si godada mana korraatti si moosifadha ofi korraatti si moosifadha siifan bulaa gooftaan si godhadha mana korraatti si moosifadha ofi korraatti si moosifadha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraan in yaadate akkuma dubbates ishiidhaaf hin godhe jedha. Kan ta'uu danda'e Waaqayyo yeroo dubbatu namaan mari'atee miti. Lammaffaa irratti haala namni sun keessa jiru ilaalee miti. Waaqayyo kan inni dubbatu mataa isaa irratti hundaa'eeti. Kunis kan ta'uu danda'eef kan raawwatu isa qofa waan ta'eef. Kana jechuun isa dubbate raawwachuudhaaf isa dubbate kana galmaan ga'uudhaaf gargaarsa namaa, beekumsa namaa, dandeettii namaa hin barbaadu. Inni ofuma isaatii raawwachuu waan danda'eef namarratti haala irratti hundaa'ee miti kan inni dubbatu. Kanaaf akkuma dubbatetti kan inni raawwachuu danda'uuf. Kan biraa Waaqayyoon inni Waaqaadha. Kan inni ittiin beekamuu danda'us karaa dubbii isaatiin yookaas karaa sagalee isaatiin dubbatee yeroo inni raawwatu, dubbatee yeroo inni galmaan ga'u, dubbatee yeroo inni waan dubbate sana xumuru waan beekamuuf. Kana waan ta'eef
Waaqayyo yeroo hunda kan dubbatu ofiisaa irratti hundaa'eeti. Haala namni sun keessa jiru, beekumsa namni sun qabu, qabeenya namni sun qabu, ogummaa namni sun qabu, lammii namni sun qabu ilaalee osoo hin taane Waaqayyoon ofiidhuma isaatii qabee fuudhee kan inni dubbatu. Kana waan ta'eef kan inni dubbate yeroo hunda ni raawwata. Kan inni dubbate yeroo hunda akkuma inni dubbatetti ta'a. Akkuma inni dubbate ta'urrayyuu darbee yeroo inni jedhetti akka inni jedhetti kan jedhu kun akkaataa inni itti barbaadetti dizaayinii inni itti barbaade sanatti ta'a jechuudha. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaaf yeroo hedduu namni isa Waaqayyoon dubbate amanuu dhiisuu danda'a, hubachuu dhiisuu danda'a. Kunis waa lama of keessaa qaba. Waaqayyoon kan inni dubbatu wanta raawwateedha kan inni dubbatu. Waaqayyoon biratti wanta inni dubbate sun yeroo dubbate sanaa kaasee wanti sun raawwatameera. Isa biratti wanti sun fiixaan baheera. Dubbatee ka'ee gana karoora hin baasu. Dubbatee ka'ee gana maalin godha jedhee ittiin yaadu. Dubbatee ka'ee gana bajeeta ittiin barbaadu. Dubbatee ka'ee gana dizaayinii isaa ittiin baasu. Kanaaf xumuramee raawwateedha. Kana jechuun Waaqayyoon kan inni dubbate sun wanta raawwate dubbata jechuudha. Garuu inni Waaqayyoon dubbatu kun nama biratti yeroo hunda karaa lamaanii qaba. Tokko kan raawwatamee argamu, lama isa raawwatamne isa fuulduratti raawwatamu. Inni raawwatamee argamu wanti sun ta'ee kan ijaan argame yoo ta'u, inni immoo raawwatamne ganaa kan fuulduratti ta'uuf jiru. Inni raawwatames ta'e inni fuulduratti raawwatamuuf jiru kun fuula Waaqayyoo duratti wanta raawwatameedha malee wanta karoorame miti. Wanta raawwate dubbata waan ta'eef Waaqayyo. Kanaaf namni kan inni hubachuu qabu, kan inni dhaggeeffachuu qabu isa Waaqayyoon jedhe. Inni Waaqayyo dubbate sirriidha. Inni Waaqayyoon dubbate ni ta'a. Inni Waaqayyoon dubbate qajeelaadha. Inni Waaqayyoon dubbate innafu jedhee fudhachuu danda'u qaba. Malee wanta karoorame miti. Wanta raawwate dubbata waan ta'eef Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaaladhee dhankooluu sitti galee hin barbaadooni kan biraasi malee. Hin barbaadooni kan biraasi malee. Siifan bulaa gooftaan si godhadha. Mana koorraatti si moosifadha. Ofi koorraatti si moosifadha. Siifan bulaa gooftaan si godhadha. Mana koorraatti si moosifadha. Ofi koorraatti si moosifadha. Waaqayyoon kan raawwate dubbata. Karooree kan raawwate dubbata malee karoora hin dubbatu. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 55 lakkoofsa 10 hanga 11tti akkas jedha. Bokkaanii fi cabbiin Waaqa keessaa gadi roobanii lafa hin tiisu. Lafichi biqilaa biqilchee sanyii isa facaasuuf buddeenas isa nyaatuuf akka kennu hin godhu malee akkasumaan ol hin deebi'an. Akkasumas immoo dubbiin afaan koo keessaa ba'u wanta ani fedhe hojjetee wanta ani itti herges hin raawwata malee harka duwwaa gara kootti hin deebi'u jedha. Ameen. Kanaaf dubbichi kan inni dubbatameef dhimma baasuufi. Dubbichi kan inni dubbatameef waa buqqisuufi. Dubbichi kan inni dubbatameef waa jigsuufi. Dubbichi kan inni dubbatameef waa ijaaruufi. Dubbichi kan inni dubbatameef waa iddootti deebisuufi. Dhimma dubbatameef sana utuu galmaan hin gahin akkasiif utuu hin raawwatiin gara kiyyatti hin deebi'u jedha Waaqayyo.
Kana jechuun wanti dubbatame suni xumurameera. Yookasiif dubbiin afaan Waaqayyoo keessaa baate sun hojii tun raawwatiin hin deebitu. Bu'aa malee hin deebitu jechuudha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti akkana jedha. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedha. Kan inni ittiin uumes immoo sagalee isaatiin jedha. Kana jechuun Waaqayyoon samii kanaan ta'i jedheen, lafa kanaanis ta'i jedheen jechuudha. Kana gaafa jennu Waaqayyoon gaafa lafa kanaaf samii kana uumu, wanta uumamtu sana, samii uumamu kana, lafa uumamu kana maal akka ta'uu fi akkam akka ta'u, dizaayiniin isaa maal akka ta'u, bifti isaa maal akka fakkaatu duraan xumuree qaba jechuudha. Ta'i gaafa inni jedhu isa sammuu isaa yookasiif isa dandeettii isaa sana keessa jirutu dhufee ta'aa jechuudha. Raawwatte dubbata inni jedhamu isa kana jechuudha. Kana jechuun erga dubbatee yookasiin lafa kanaan ta'i jedhee ganaa dizaayinii isaa duubatti deebi'ee miti kan inni karoore. Ta'i jennaan lafti kun dhuftee taate. Kana gaafa jedhamu dizaayiniin lafa kanaa dur Waaqayyoo bira ture jechuudha. Fakkeenyaaf namni mana ijaaru tokko ogeessa mana ijaaruun beekamu tokko bira deemeetti dizaayinii hojjetu. Maal akka hojjechuu barbaade itti hima. Sanarraa ka'eetti namtichi mana ijaaru kun, ogeessi kun manicha akka namichi jedheefitti karoora jechuudha. Gaafa karooree fidu yookasiif gaafa dizaayinii isaa baasee itti kennu, dizaayiniin manichaa dura ka'a jechuudha. Dizaayiniin manichaa suni dura ka'ee dhufa. Dizaayinichi gaafa ka'ee dhufu kan ijaaru nama biraa ta'uu danda'a. Nama ijaaru sanatti kennama. Manicha kana namichi ijaaru dizaayinii sanarratti dhaabateeti kan mana sana ijaaru. Yoo dizaayinii hin qabaanne ta'e mana ijaaruu hin danda'u jechuudha. Mana ijaaruu sanaan duratti dizaayinichi jira jechuudha. Kana jechuun gara dubbii sagalee Waaqayyootti gaafa deebinu, dizaayiniin lafa kanaa yookaan samii kanaa yookaan wanti Waaqayyoodhaan uumaman, wanti ta'ii sagalee Waaqayyootiin uumaman hundinuu dizaayiniin isaanii Waaqayyoo bira turan jechuudha. Kanaaf gaafa yeroon isaa ga'u, gaafa guyyaan isaa ga'u, samii kanaa fi lafa kana uume Waaqayyo. Ta'i jedheen ni taate. Akkamitti taate? Akkuma inni jedhetti taate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 8 lakkoofsa 5 hanga 10tti akkana jedha. Yommuu Yesuus mandara Qifirnahoomitti galetti, hangafni 100 gara isaa dhufee kadhate. Yaa Gooftaa, naa'on koo dhagni isaa gar tokko du'ee mana ciisee baay'ee dhiphachaa jira jedhe. Yesuus immoo, ani dhufee isa nan fayyisa jedheen. Hangafni 100 sun garuu deebisee, Gooftaa, bantii mana kootii jala lixuun kee anaaf hin ta'u. Dubbii tokkicha duwwaa dubbadhu, naa'on koos ni fayyaa. Anis immoo ofirraa nama na abboomu qaba. Loltuus of jalaa qaba. Isa tokkoon dhaqi yoon jedhe hin dhaqa. Isa kaaninis kootu yoon jedhe hin dhufa. Naa'oo kootiin kana raawwadhu yoon jedhe raawwata jedhe. Yesuus kana yommuu dhaga'e dinqifatee warra isa duukaa jiraniin, dhuguman isiniin jedha, ani Israa'el keessatti illee eenyu biratti iyyuu amantii guddaa akkasii hin argine jedhe. Kanaaf inni Waaqayyoon dubbate yeroo hunda waan ta'uuf, namni yookasiif kiristaanni tokko kan inni gochuu qabu, inni Waaqayyoon dubbate ni ta'a jedhee dubbii sagalee Waaqayyootti amanuu qaba. Maaliif jennaan Waaqayyoon kan inni dubbatu, kan karoore osoo hin taane kan raawwate dubbata waan ta'eef, wanti inni raawwate, wanti inni dubbate sun kan raawwate waan ta'eef ni ta'a jechuudha. Hangafni 100 sun
kan inni dubbii kee qofa dubbadhu jedheen gooftaa Yesuusitti deebisee dubbateef dubbiin inni dubbate akka waan ta'u beekuuf. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf dubbiin ati dubbattu yaa gooftaa mana koo keessa buufachuun siif hin ta'uuti. Dubbiin ati dubbattu waan ta'uuf, waan hojii hojjetuuf, waan galmaan ga'uuf, waan ati ajjeesuun wanta raawwatuuf dubbii kee qofa dubbadhu jedhee kan inni dubbateef. Gaafa hangafni dhibbaa kana jedhu gooftaan Yesuus amantii namtichi dubbii gooftaa irratti qabu ammam akka ga'u dinqisiifateetu an amantii akkana takkaayyuu Israa'el keessatti hin agarre jedheen. Kana jechuun dubbii sagalee Waaqayyoo kan Waaqayyoon dubbate akka ta'u dhibbaaf dhibbatti namtichi kun amanee kan fudhate jechuudha. Amanee waan fudhateef kana jechuun kan Waaqayyoon dubbate ni ta'a jedhee waan fudhateef jechuudha. Isa qofa miti. Namtichi kun hangafni dhibbaa kun fakkeenya guddaa tokko kenneef gooftaadhaaf. Innis maalidha? Anis of jalaa namootan qaba. Namootan ani ajaju sun sana godhi yoon jedheen ni godha. Kana fidi yoon jedheen ni fida waan ta'eef. Dubbiin afaan kee keessaa bahe sunis immoo akkuma ati jette sana waan ati irratti ajajje waan ati raawwachuudhaaf jette sana waan raawwatuuf gooftaa dubbii kee qofa dubbadhu jedheen. Kanaaf akkuma dubbatetti Saaraadhaaf raawwate inni jedhames isuma kana. Kana jechuun akkuma Waaqayyoon dubbatetti kan Saaraadhaaf ta'eef akkuma Waaqayyoon dubbatetti namicha wayyaa'e yookaan fayye. Arras akkuma Waaqayyoon dubbatetti maqaa Yesuusin siif haa ta'u. Akkuma Waaqayyoon siif dubbatetti maqaa Yesuusin siif haa ta'u. Amen. Kanaaf yaa nama kakuu qabdu, yaa nama sagalee qabdu, yaa nama dubbisa Waaqayyoo qabdu, yaa nama Waaqayyoon waa siin jedhe. Inni Waaqayyoon siin jedhe sun raawwateera maqaa Yesuus keetiin argi. Yeroo dhiyootti maqaa Yesuusin ija keetiin argi. Waaqayyoon kan raawwate dubbata waan ta'eef akkuma dubbatetti raawwata jechuudha. Arras akkuma Waaqayyoon dubbatetti maqaa Yesuusin siif haa ta'u. Akkuma Waaqayyoon siif dubbatetti maqaa Yesuus keetiin argi. Yeroo dhiyootti maqaa Yesuusin ija keetiin argi. Saboti danfa na duduba jisana fanafa olma ketu ke saboti danfa na duduba jisana fanafa lakimiti bila ijoluma jala laketu moemnugum lakimiti bila ijoluma jala laketu moemnugum Kalana borese darbe nufe monta bayedise daka kute kalana borese darbe nufe monta bayedise iyelane gashamanade kambori fes dishikodade iyelane gashamanade kambori fes dishikodade Jaalladhee tankooluu sitti galee hin barbaadu ani kan biraasi malee
hin barbaadoni kan biraas malee. Siifan bulaa gooftaan si godhadha mana koorraatti si moosifadha ofii koorraatti si moosifadha. Siifan bulaa gooftaan si godhadha mana koorraatti si moosifadha ofii koorraatti si moosifadha. Kolo sitti galee hin barbaadoni kan biraas malee. Hin barbaadoni kan biraas malee. Siifan bulaa gooftaan si godhadha mana koorraatti si moosifadha ofii koorraatti si moosifadha. Siifan bulaa gooftaan si godhadha mana koorraatti si moosifadha ofii koorraatti si moosifadha.